Miseensonni YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan Antafarraadha. Warroonni gara YouTube chaanaalii kootti jalqabaaf dhuftan jechuudha. Sabaskiraab gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Akkasuma guyyaa irraa kanaan dura informationiiwwan garaagaraa kan isinii dabarsaa ture. Ammas immoo guyyaa irraa baay'ee barnoota gahaa kan ta'e yookaan immoo waan baay'ee kanarraa barachuu dandeessan gara kanatti qabadheetoo isiniif dhufe jechuudha. Egaa yeroo ammaa kanatti jechuudha telefoona keenya kan koodha jechuun yookaan immoo ni rakkisa baay'ee ulfaata jechuudha. Icciitii nuti haasofnu maatii keenya waliin ta'uu danda'a, hiriyaa keessan waliin ta'uu danda'a. Namoonni baay'een telefoona keessan haakii godhachuu yookaan immoo xalafachuudhaan biyya barbaadan irraa icciitii keessan dhaga'uu ni danda'u jechuudha. Isa kanaaf immoo mala salphaa yookaan immoo karaa furmaata ta'e karaa xinnaa ta'een isinitti agarsiisaa jechuudha. Kanaaf maaliif namni yemmuu haakii gochuu jedhee guutumaan guutuutti isinirraa ittisaa odoo hin taane garuu isinirraa ittisa akka salphaatti haakii godhamuu hin danda'u. Namni yemmuu haakii godhachuu jedhee bilbila keessanii isiniif fida jechuudha. Milikkita isinii fidaa jechuudha. Yemmuu sanis deebistanii isin maal godhatanii telefoonuma duraa san jechuudha isinitti agarsiisa. Gamanumaan gara barnoota keenyatti isin dabarsa jechuudha. Kana haala kanaan itti fayyadamtanii namoota baay'ee ofirraa ittisuu dandeessan jechuudha. Gamanumaan immoo jechuudha gara waasaabii kootti isin dabarsa jechuudha. Egaa waasaabii kanarra yemmuu hin seene sagalee namoota baay'ee akkas waan rabbasuuf asirratti jechuudha kan isiniif seenu. Waasaabii biizines waasaabii kanarra isinitti agarsiisaa jechuudha gara duubatti deebi'uudhani. Fakkeenyaaf namoonni baay'een haala adda ta'een jechuudha amma telefoona keenya kan koodha jechuun dhugumatti baay'ee ulfaataadha jechuudha. Jalqaba irratti akkuma garanatti dhuftaniin jechuudha waasaabii keessan irratti ni dhuftu karaa ittiin ofirraa ittistan isinitti agarsiisa jechuudha. Akka namni haakii hin godhanne jalqaba yuutuubii keessa waasaabii keessan eegasiintanii haala kanaan gadi tuttu yookaan immoo gadi tuqaastu egaa tuqaastanii ishii tuqaa sadeen tana ni argitu jechuudha. Bakka irratti lakkaa'u yookaan immoo ishii diimtuun tun jirtu tana ishii tuqaa sadeen tana egaa tuqaastanii siitingi kan jettu tana nu baasa jechuudha. Ishii siitingi tana egaa tunniin booda account kan jedhu kanarratti ni tuqaastu jechuudha. Ammallee egaa ishii tuqxaniin booda ishii sadaffaa irra jirtu tan ishii sanarratti gadi tuqaastu jechuudha. Haala kanaan isiniif baasaa jechuudha. Yemmuu kanatti ishii tana gadi tuqaastan egaa gadi tuqaastaniin boodatti bakka kanatti maal gootu lakkoofsa hirraafachuu hin qabne kan mataa keessanii kan dhuunfaa keessanii diijiitii meeqa diijiitii 6 bakka kanatti barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa wal fakkaataa tokko itti barreessee isinitti agarsiisaa jechuudha. Tokko jedhaan haaluma kanaan asitti immoo kan biraa naaf fida jechuudha. Yemmuu kanattis lakkoofsuma asitti galchitan kana yookaan immoo lakkoofsuma jalqaba ta'een naxxan kana maal gootanii asittis galchitanii jechuudha. Tokko jettanii haala kanaan isin kan dhuunfaa keessanitti galchuu dandeessan. Egaa saniin booda immoo eemila keessan isin gaafata jechuudha. Kan eemila barbaadanii eemila keessan yoo hidhatan baay'ee gaariidha jechuudha. Lakkoofsa kanas yoo irraanfattanii eemila keessan kanaan isinii banuu danda'a jechuudha. Eemila kana itti galchitan yookaan kan barbaadan itti geessuu dandeessan jechuudha. Kan eemila hin barbaanne immoo isuma kanaan kan eemila hin bananne kanaan duratti ishii speak jettu tana ni argitan jechuudha. Speak kan jettu tana irratti okay jettanii jechuudha gadi tuqaastan. Egaa gadi tuqaastaniin boodatti haala kanaan okay kan jettu akkanatti isiniif baasa jechuudha. Okay jettaniin haala kanaan barbaade isiniif fida kanaan boodatti haala kanaan right isiniin jedha jechuudha. Ofirraa ittistanii jirtan jechuudha. Namni telefoona keessan haakii godhachuu hin danda'u. Egaa akkanatti haala kanaan right isiniin jedhee rightii bakka kanatti isinii kenne as dhuftan jechuudha. Akkanumatti calleessitanii right jedhee jettanii irraa ba'uusu qofa osoo hin taane isii dan jedhu kana ni tuqaastanii jechuudha. Kanaan boodatti namni telefoona keessan haakii godhachuu hin danda'u jechuudha. Yoo haakii godhachuufis yaallame jechuudha. Telefoonni kun maalidha isiniif fida jechuudha. Akkasumas immoo yemmuu biraatti immoo haala isa jijjiirratan qabadhee isiniif dhufa. Subscribe kan jedhu jechuudha. Namoonni baay'een subscribe kan hin beekne immoo asirraa kan kanaa xumuree jira. Isa san gara YouTube kootti isin dabarsuudhaan subscribe kan jedhume isa akkamii akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Maaliif waan baay'ee asirraa baruu dandeessan jechuudha. Kanaaf haala kanaan itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Gamanumaan immoo gara YouTube kootti isin dabarsee subscribe akkamitti yookaan immoo namoonni baay'een bakka isin hin beekne jechuudha. Fakkeenya kuni YouTube chaanaalii koodha jechuudha. Chaanaalii koodha. Isiniif jalqaba akkuma isa gadi tuqaastanii akkuma gadi tuqaastaniin information isiniif fida jechuudha. Yeroo gadi tuqaastan bara 2019
yemmuu gattu qaastassan isa akkanaa kana bakka tanatti jirtu kana isa diimaa mallattoo diimaa jiru kanaani sabaskiraab anamma godheetiin jira waan ta'eef anamma godheeti taasiseen jira waan ta'eef sabaskiraabi taasisuu hin danda'u jechuudha lammata. Kanaaf isa kana tuquu fi isa kana bakka kana jechuudha bakka diimaa kana tuttanii akkasumas immoo yoo isinitti tole laayikii bakka tanaa kana jechuudha. Ishii qubatana kan 16 jedhe kana 15 irraa kana haala kanaani laayik naa gochuu dandeessanii haala kanaan naa gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Galatooma turtii gaarii haala kanaan ofirraa ittisuudhaan ni dandeessu jechuudha mala salphaa ta'een galatooma. Yemmuu biraatti immoo wanta biraa qabadhee yookaan immoo waan haaraa ta'e qabadhee kan isiniif dhiyaaddu ta'a turtii gaarii.